wanta tokko karoora kifaamee gara hojii takka jijjiirru ammaan Oromoodhaaf Oromiyaadhaaf waadaa galee jirra jechuudha. Kanaafuu hayyichi keenya jaalatamaan kabajamaan obbo Jawaar Muhammad gara waltajjii takka nuuf dhuftu kabajaadhaan si affeerra si gaafannaa hamilee nu kennaafi. Hamilee Akamoda. Hunda dura Rabbi yeroo mata digagaa di wal barsiisan galan yaaduu ya. Ikaan sun immoo hawaasni keenya naannoo kana jirtan hawaasa hedduu kunoo barri gadaa nuti akallee yeroo mataatiif Oromiyaa irraa tumsuudhaaf akkasumas immoo haala yeroo Oromiyaa keessaatii mana Oromoo itti jiru walirraa dhaga'uudhaaf waliin mari'achuudhaaf qophii bareedaa kana qopheessitanii uummata dilaa kana keessummeessitanii tingilaa kanaas kennitanii fi garaas buufsitanii nu eeguu keessanii ulfaa daawwiyyamaan jaa hawaasa keessanii yeroo tokko akka ta'aniidha. Barnee gaddaa waggaa waliin dhufne sadiitti OMN jaarree waan jaarree kan biraan dhufne keessattuu immoo hojiilee waliin hojjechuu qabu keessa qilleensa Oromiyaadhaa bilisa baasee namni keenya akka wal dhaga'uuf qalbiinsaa akka kakaatuuf qalbiinsaa yoo bilisoomse dachiisaa bilisoomsuudhaaf isa dhiibu jennee fakkeenya jechuu walii kennine hojii isa miidiyaatiin hojjenne sanis bifa qabatamaa ta'e uummata keenya keessatti akka hojjennu ahadii walii gallee gaddaayyaane manguddoo gurguddoo keessaa qabna manguddoo sagalee wajjinis mari'annee nu eebbisanii nu gadhiisanii har'a yeroo manguddoon dura taa'an kun nus eebba isaaniittis lafatti hin buufne aalii isaaniitti lafatti hin buufne akkuma agartan uummata keenya wajjin hojjechuu jirra. Manguddoo teenyas guyyaa irra jiraattanii waan uummanni Oromooti Oromiyaan keessa jirtu arguu teessan kana hiree guddaa qabdanii ammallee Rabbiin fayyaa wajjin umurii dheeressee goolabbii qabsoo teessanii kana isin agarsiisuu jira. Dhagaa namuu gurra keessaa qabdanitti uummanni keenya sochii waggoota 50 godhaa ture. Midhaan waggoota 50 facaase gaatti adda addaatiin dongore sanyii adda addaatiin facaase masnoo hedduutti jallifate midhaan isaa asheetee daraaree goggogee yeroo simbirti garagaraa nyaachuudhaaf gabaagamana itti waamtee dugda keessa waggoonni lamaan duraa kaa duulaamni itti tolu kan eegale. Uummanni keenya waamicha adda addaatiin godhameef dhaggeeffachuudhaan waggoota lamaan darbe kanatti midhaan ilmaan isaa kumaa kitalaan lakkaayaman itti wareegaman itti dararaman irraa itti baqatan akka alagaan hin nyaanne dandaa'uu akka ala xiroomne xiroomee hin shamne jecha sochii cimaa eegalee waggoota lamaan darbe kana keessatti almaraa isaa ala jiru manatti galfataa diina nyaachaa jiru raariyaa kanyaatu haroomatu afaan qabsiisaa tarkaanfii jajjabaa fudhaatti jira jechuudha. Duula lafa Oromoodhaa yeroo dheeraaf saamamaa ture bifa bal'aadhaan saamuudhaaf wayyaaneen baafattee dura dhaabachuudhaan waggoota lamaan dura maastar pilaanii wayyaanee mormuutti kan ka'e uummanni keenya aarsaa jajjabaa godhuudhaan tarkaanfii wayyaanee hollachiise fudhachuudhaan maastar pilaanii akka haqsiiftu gochuunsaa injifannoo guddaadha. Sanirratti hin dhaabanne uummanni keenya duula lafa fi deeffachuudhaa gaafii lafa fi deeffachuu bira dabree
Muderi saluka inaje gafachu mirga fi gafachu bira dabre tarkamfi labi defachu abega fi defachu ti dabre kesatu turbanan dabre bagi dabre kesati shawa kesat arsi kesat guji kesat boran kesat darage kesat bolan kesat umman kenya labadi ni pure di dabre pure lagi pura di na sojau lagi nanti bisa usulnya bukan ada kau tidak, wah nanti saya nak jalan tapi tak bukan, ada gepat juga ini dia itu. Sambil toko, guru nanti kira aja. Itu kamboja, lagi nawalan aja. Sambil ada mereka, tuka diure galupi, gapa, mirga sasar bagai, kadang malah nanti fajut sereti. Bilisumma punyani tutu begelete umani kainas terkampi ini pura taju terkampi itu kan pura taju kapsul bilisumma orang jabate dia musidi karena boleh pilih aja sih mal baru aja pribadi afran kan kayak program mantan dari berat bukan umani kayaknya orang pada tadi berat bola baru ya berapa sih apa teman kamu begelete umani kayaknya zaman dia datang kamu bosan datang kamu badalaga jirata anak ummannya pun warga tahu macam usul warga tahu kok masuk tani sahabat tahu kok masuk tani umat tahu kok masuk tani sambil ada apa umat dan tak apa di mata nanti dan tak semua mata nanti dan tahu apa yang dibawa nanti to kumara socok tak usah dan socoknya to kumar gambar kayak kembali bersisa beratan penampulan tentara wayana binagade Osong deh, tapi kayaknya suci adunya ada sih, kadia bir bapa baci sih, kalian di pose wajuran, kok kumasa itu kayaknya mirkane sudah deh. Karena mau kami, orang tuh pada semua gak sih, sampai di kita kaget pengen tergambar juga, dina burjajese, dina lapise gargarse erodini hargana dirutti konne oromoda darana jabat wajuban orang kayaknya dari keluarganya aku ada bentuk pada dia akan keluarganya terlahir di roti kayaknya kan Prabu ne bulan mata orang kawat tuan angkat diudah ilmu orang obat aja ini itu aja ini aku abdan aku lagi matan aku wali firman Oromumman, Oromian, Bulanta, Kabajani, Simman, jadi ada tuh mereka orang kalian yang udah dengan gengsi betul, ya? Dini, suci umat orang muda, satu dari gengsi orang muda bola juga, itu kan pribadi, terganti kalau saudara lapis dan desi jauh punta, jadi kita tadi ubi, terganti dari orang putih. Jelasnya, aku berikan, wari lain baik, wari mengudahkan kalau sedang kamu sampai sendiri, kahire orang kita ini mata kayaknya ini aja yang lupa juga deh. Mari wari baik, esok wari baik, kau yang mata kayaknya juga. Ummannya kayaknya tahu, kau yang sana itu masa kosong sudah di, orang arama yang sana itu apa satu sudah di. Kawai sani ini raamdan, orang itu masih orang bertanya. Kawai sani orang mau demonstrasi agak injil bacaan bisa menunjukkan itu. Karena kadang-kadang orang mau bakal lagi sudah, orang mau jual kesi sudah, orang mau misalkan boleh itu saya mikir. Ada umatnya kayaknya, anggap sahu warna ini mana warna baru ini, anggap sahu mereka ini kalau itu mana kita orang sahu ini. Karena orang kayaknya bukan orang kayaknya pun mereka. Wali kasa yang ada kamu dan mereka akan ero amalik tu badir akan terus. Karena kayak itu orang yang kesa, wali kasa hukum bisa itu. Umat kayaknya, bojo polisi dah, bojo berjisa darah bukan. Tata ki dinagat kamu di kaji sunan, alama kita bade, ibu jangan benar loh ibu kesa. Ero orang kayak itu, ero orang kayak itu. Orang yang biasa orang yang juga jadi. Sawan orang itu kosong tu kami,
bilisummaa Oromiyaa keessatti Oromiyaa bilisoomne keessatti Oromoo mirga isaa argate keessatti namni tokkollee akka hin tuqamne akka dareessaatti akka sirnasaatti mirga ofii kabachiisee Oromaa kabajuulee mirkaneessa. Saba biraa kan dhaga'an wajjin jiraatu dhiisan kan dalagatee carraaqqatee wajjin bara dheeraadha jiraate dhiisaati. Sabni jeneraaloonni isaanii nama keenya ciccisaa jiran hogganoonni isaanii nama hoggataa nama keenya qabsaa jiran sabni Tigraay Oromiyaa keessatti nagaan jiraachuu akka danda'u mirkaneessee jiru. Osoo akka aarii osoo akka xiiqiiti balaa hedduu manni Oromoo garuu duulli irratti walaa jiru waggaa 50 dura suuraa ta'u arras waggaa inni deemu diinni isaa sirna cunqursaa sirna uummata saamu sirna uummata ajjeesu sirna uummata gamoomsu malee saba tokkoon kan jedhanii hogganoonni keenya dubbataa kunuunsan qabatamaan mirkaneessee faranjoonni Oromoo Habashaa dhaggeeffattee ija nutti babaatu ija nullaaltu dhabdee lafa lallaalaa jirtu jechuudha. Orang bukan tahu apa kegiatan kuliah yang kita Oromia kita lagi orang muncul dengan yang Oromia hal Oromo di Samu Oromo hal Oromo di Nalu Oromo ada Oromo di Nalu itu kita temne karena aku pakai orang terra gitu dua orang terra asbare waktu ada baju kamu jadi ini kembali asbare Gamo lagi, namoota Arab isaanii takkaa kabajaa hin dhagahin warra ala keessa dhalatee guddate Oromoo irra bobbaasan. Arab isaanii Oromoo tamuu jennee tasaa jalatti haftallee dammaisee gara mooraa qabuutti dabalutti. Gama biraatiin namootuma isaanii obbolanii qabeenya Oromoo saamanii isaanitti asirratti turan. Aman wanda dabari uyaan eeggata pirezidantii ta'ee achirratti kaayanii Oromiyaa silaa keessaan isaa saamsisu kaayanii amantaa irraa dabanii bakka baatii lama awwaalanii baasanii amma booda jeneraal Keeniyaan hoogganamtaa jedhu fuudhanii goisaa amma dura dhokatanii deeman san amma dura dhokatanii Oromoo ittiin tuman sun waan hafe amma booda Oromo kalau tidak lupa jadi martial law ya Oromo emergency law bahkan Oromia muncul sendiri dia. Mari kita udah. Dapat apa nih? Hai Oromo jabaca demusi, umat Oromo jabaca demusa, ilmu Oromo kaya sakit kurani sani, ergamat langsung, kamu orang asal Oromo punya dalam demusa ni macam sisir. Amantawan berada banyak sudah muncul senadi. Kalau berada mau esok pada balasan beras, formal kudian mana tidak ogarani, ogaran pun itu waktu orang ogaran ada kasar yang tidak berarti ogarani. Jenarol orang mengatakan kan, ogaran siasat itu kan, ogar saja muak yang terjadi, muak berani, Ambon Misalnya kawan al-Kanibiyah al-Kafidata jawaju siwan bakal lewat Fali jutopit Kumna siasa, parti siasa di Fuman kuindan do nagay kinatawa kara Dede orang debite Kumna siasa di pelefit Waka dilalu Waka debindan de isudani Confidence Mu'amala mumma Waka siasa terdawada balik Jenarol disani Terkami karena julaf Murtesani jenar Wani sadar pamo Bawa yang yo kamu yang dalam le, yo ikhlas le, yo waran yang dalam le, orang akan nakal itu, kisah gede jadi amat lihat kan apa orang dia itu, wanita udah gede bukan, yo dunia jeca, waran aku macam teman, mati sadar sudah berkata kayak sekali, orang mau dua dewi sudah jalan dalam sisi. Kumayan tanah kita balan, harga dan jalan, orang Oromo ada balan, harga dan jalan, kapal Oromo ada balan. Ibiti san devanin suni, Oromo harga negara kita dulu dapat, ibiti ada balan tadi.
bukti sampai nyusul mana kayaknya kami bisa akal oleh wajib itu berbangsa karena ramsar mata kayaknya kau yero amma nanti jadi yero ini kayaknya timur jaje Arab ni oleh mugole salam showite onde sa gante bi para gini bigal ke kaisa tigre karena itu menurut bahaya kalau kita ikabutan muan orang yero tinso chwadi yero hata kulla sorana agazila mor madahe awera muraja jumne korban doya deta korban doya agar ke bahar gurwa ke sakti agali ko mane date di dole denge ko bas jo to kalante rate ko muka ko ye di mata dole kai ka ramte ko ramba de ni umane kayaknya sadarka amma boda taka bisuma kada taka karre gale dua sama deh terkait dua de berada reji mana kayaknya dia lanjutkan absol dia kaisa kolam tutun finite ero de berarti gahe gama kaisa ni semua ekam membuat sendan dan boleh ada kisah organisasi satu resan dari cinci tadi baula kamu. Karena kisah toko, kamu dia kisah kurang musari, kalau mau mereka yang kurang musari, isi nuti mata-mata dia masa tertahu dia buat. Rakor dia kisah jauh, bangsa rakor romo, dua bintang romo, orang jual dolar kan tadi, ipsun, kayu romo ipsun, muran sampai ipsun itu, kan buat kawasan agak gumut. Ini buat dari natal, buat kaisa bisu dan natal. So ciri ada dari buat dari di diplomasi dah, buat jadi juga berbanyak. Sampai dapat, kalau makan aku tadi timbang rumah itu ada di madani aja mamaja. Bakal madani kualas, mudumar sanikan nuan itu ref, bisa walau dah dek kesekat dan terlalu dari ada tu bergumut. Gargau, erbu, dan daulah kapten, wan dan desa ini erbu kerja bakal kota jauh terangkat ada ni mereka, wan dan desa ini bakal ada baju bermaju. Bunda caramu. Yo ambassador ni tahu tidak. Yo malam hari gargau berkata, wani gargau tadi, kami rasa kerja. Awak kos kemalan nasi berampunan, kau nasi berampunan. Tulis bikajir tadi, hawa cinta wajib, jalan di, hukuman, wal waju, wal kabaju, wal idir maju, isim jitu diraju, abso saya pau di Buddha ini kita ikut buat mari kalau ini umat ni kayaknya akan karut disita, umat ni kayaknya akan berkuah ayat disita. Ilmu Romo Manchester Jiran, ilmu Romo Nano Manchester Jiran, tibatan awaliyah ani, wali bisani, wada wali dalani, wali gammadani galan, kayan nanti kayaknya badia kayaknya gambar. Ilmu Romo Manchester Jiran, hukum marang kani, uji jawab karena uji terlojan, hukum biar kayaknya simpun dan jawab itu. Yoko, ilmu Romo Manchester Jiran, ada kodamani wali dulan. Ada kodamani wali kaisa, Buddha ikabajan, daga kaisi, absora boleh salah tu bisa tu waktu mereka kerja ada deh, nik aja, mata tu cuma boleh gede karena umat kayaknya dia jauh, tumsi Buddha itu hari dia orang, tumsi Buddha lah, hukum adanya, orang marah tu baik, orangnya handu rawan deh, kadang tak sama kayaknya, mulai berterati waltahani. Dia mula wala kanarati wali jawab cuma baca. Kisah tumo dalam kira. Amma boda abadu jangan tu kanawan leis. Amma boda abadu ayu berawan jangan kanawan leisen. Indan dia. Dur wala kamu ni dia. Arab wala bawa ke wali nama kamu punya aja kamu di jalan. Arab orang yang putus tadi. Absurd, ini kan orang
boroo baatus Oromiyaan bisoomuu baatus amma booda kan itti gaafatamu amma booda kan Oromiyaan bisoomsuus danda'u kan bisoomsuus qabu kan uummata keenya kabajaa itti boraayuus itti boruus qabu nuyi ijoollee umurii keenyaatti dhaloota qubeedhaa kana abbootiin keenya yeroo dukkanaa san keessatti yeroo hartuu san keessatti beekumsa xiqqoo qabanii doonfara dinas tokko hojjetan taate Oromiyaa irra jirtu tan Oromoo irra jirtu tan haala kaalchanii dhiisanii asii dhuganii jiran. Akkuma warraa kanatti haala danda'an gabummaa hin qabu qaasaa wareegama dhaqqaalitti kadhanii jiran. Nummoo itti nu guddisanii jiran. Hoggaa itti nu guddisan midhaaniin garaa nu guutan jechuudha. Hoggaa itti nu guddisan nu dhalchan jechuudha. Itti guddifna hoggaa jedhan mataan irree ilmaan mataan bilisummaa qabu guddifna jechuudha. Qubee uumanii Oromiyaa ijaaranii alaabaa nuu dhaabanii itti nu guddisanii jiran jechuudha. Dargaggeessi guddate kun dargaggeessi Oromiyaa keessa guddate dargaggeessi amantii dubbarachaa guddate dargaggeessi alaabaatti argaa guddate kun gabummaa hiikaa buqqisuu qofaa miti Oromiyaa bilisoomte misoomsuu danda'u qaba. Kanaaf waadaa nuti abbootii keenyaa gallu uummata keenyaa gallu gabummaa hamma beekee yoo jabaate sintaa buqqifna ilmaan immoo itti guddifnu ilmaan keenya bilisummaadhaan sintaa ta'uu qaba jechuudha. Kana gochuudhaaf kun hedduu barbaachisa. Kana gochuudhaaf namni tokko namni yoo nama ta'e biyyaaf ta'a. Namni yoo nama ta'e lammiidhaaf ta'a. Biyya faranjii jirtu kana keessa hedduu jira. Mana keessan abbootiin teessan umrii tanaan umrii biyyatti ogalanis namni isaan qofaman jiru wanni kaabummaa keessa amma beekamu godhatanii asitti fidanii hiree hawwataa asitti sitti horkisa isaan asitti argattanii barattanii dalagattanii butii jaallattanii ibiinis taatanii isaan boonsitanii biyya keessanii saba keessanii warra hirkatan itti abdatan akka taatanii. Kanaafuu ijoollee lamaan hojjetan dargaggeessi dubartiin as jirtan hiree biyyi itti fiddeetti fayyadamuudhaan barnoota keessanitti jabaachuu ka barnoota hin jirre dalagaa keessanitti jabaattanii maallaqa guduunfachuu barbaachisa. Yoo barnoota qabaatan Oromiyaadhaaf risoos ta'uu leecannu. Yoo maallaqa qabaatan Oromoodhaaf Oromiyaadhaaf leecannu. Kanaaf kana jabaatu yoo kana hunda dadhabdan ammoo naamusa horachuu barbaachisa. Naamusa horachuu barbaachisa. Bakka jirtanitti reefuti ambaasaadara Oromoodhaati. Oromoon kun Oromiyaadhaan itti buutan. Kanaaf bakka ofiidhaa yoo ooftan haa taatu mana barnootaatti haa taatu karaa irratti haa taatu ati jamaan takka gammachuu takka kabajaa akka taane Oromoo akka taane kan beeku danda'u lafa jechuudha. Toltuudha tolchitu bakka Oromoo guddifti. Badina dhibootu Oromoo walitti keessatti. Karaa beektanii wantoota nyaata keessa nama galchanirra wantoota seeraan walitti isin buusurra wantoota maqaa keessan balleessee ka Oromoo guddoo kanaan xureessurra ibeekuudha barbaachisa jechuudha. Kanaaf wanni kan jedhu irra caalaa keessan dargaggeessa waan taataniif umrii isinirraa isinii gadiitti biyya alaa waan hin dhufe wantoonni nama hawwatanii kanarraa nama gorsan hedduun waan jira waan hin beekuuf temptation san diduudhaan barnoota keessatti jabaachuudhaan naamusa horachuudhaan dalagaa keessatti jabaachuudhaan haala abbaa keessan obboleeyyan keessan kabajuudhaan seera biyyatanii kabajuudhaan namni biyya kanaatiin wal baratanii wal fudhatuudhaan yoo kajabaatanii daleetan taate Oromoon ijoollee jajjabduu ta'a qabaachisanii qabna. Jettee yoo immoo karaarraa gooftanii waan jireenya keessan balleessan waan Oromoo maqaa tureessaa gaazexaan akka baba'u taate ijoolleen takiruma kasaare keessanii isin jedhanii isin qofaamni hawaasa kana illee maqaa badaa isin qofaamni biyyaalaatti illee maqaa badaa. Kanaaf
jabaadha quba qabaadha manguddoo keenya rabbi nu raafisiisu dargaggeessa keenya rabbi karaa nu haa deebisu yoo kanaan jabaannee ittiin adeemu taate yeroo gabaabaa keessatti akka abbootiin jedhanitti Oromiyaa bilisoomtu qofa miti rakkoo barabaraan uummata keenya qabee osoo qabaatu duu kan osoo qabaatu hiyyoo kana hiyyummaa kana keessa baafnee naannoo sadii fi addunyaa irratti uummata bilisoome uummata duroome uummata kabajaa qabu boruudhaaf wanti dhorku jiru injifannoo uummata keenyaa fi galatooma. Kaitan kawan-kawan kene harinya kena obojor Muhammad itu kalau tomi kita tu nubuli roti berisma naga sisu. Coba ambil kena ini ambil mungkin nanti. Itu kalau kita kawan agar tadi hasil isa kan akan jalan ya hidup ne. Walau bakal hunter ini hasil berat. Yoro hunter ini hasil isa ni mau mengejek. Abdi Bose jabdi ke sabdi warmana ke bande jira wahid tu nampan ulame roti uman romo biya ulama ke se jiru tamsa bareda kana apuran ne din bakka jiru ti to kumadan wawo dihan kol ka bande aka jelu abdi kabaje chu akan umat ti nama hedu bakka tabe ti alasan abaju jira kana fiu walin hage mas namro kana testo tujra gara dura musika dubaton kenan akan sena tabani daima kana tabani kana fiu kana kanis mubana bi ifan waji wajara sikae Gara putra, gara kaisa gara ke berkat